Fozziyaa saniin jedhama. Maqaa jijjiiratte. Maanni inkaamiin keessan source of inkaamiin keessan. Ani meeshaa koo malee duriyyuu deemus hin jaalladhu soqosuu hin jaalladhu meeshaan harkaan jiru waan tokko gochuu hin danda'u ofii kollee dhabamsiisuu hin danda'u. Anaaf seeraan anaan rukutuu dandeessaa obbolaa koo garuu quba keetti buusuu hin dandeessu hin jedhee. Gimbiirattee mandii dokumentoota tokko karaarraa kaasuu deebite. Quuqaan gaafa sanaa ka'ee dhaaba keenya gidduu fi waraana gidduu seeneera. Kamittiin dadhabee waraanni kun waraana amma kana leenjifatee ammaarratee baatee deemu hiikkadhaasa jedhu rakkina ta'eera xiqqoo ishee. Guddaa galatoomii yeroo qabsoof itti gaafatamummaa keessa turte umurii dargaggummaa keessa turte jedhee mana. Akkama baa'oo keessatti hiriyyaa qabachuun fa'aa ni eeyyamamaa? Hin danda'amu. Hin danda'ama. Ani hiriyyaan qaban ture. Okay. Maqaasaa Hiriyyaan koo Feeraa Daaqaa jedhama. Adda Bilisummaa Oromoo keessatti yeroo duraan hin eeyyamamu ture. Garuu sababa waraanni keenya tokko nu jalaa babaduu jalqabaniif jedhee Adda Bilisummaa Oromoo miseensi Adda Bilisummaa Oromoo wal kaadhimachuu hin danda'a. Feeraanii nu eeyyame jechaadha. Feeraanis akkuma kee qabsaadha jechuudha. Dhufeeraan Doktor jedhama. Doktor Dhufeeraan. Qabsaa gameessayyuudha inni. Yeroon qabsaa'uudhaaf deemeyyuu inni already qabsaa'ota buleeyyiidha inni warra gameeyyiidha. Duraan durayyuu jechaadha. Warra turedha. Hara lubbuudhaan jira akkam quba qabda? Hara lubbuudhaan hin jiru. Wareegamee jira. Wanni irratti hojjechaa ture. Arawwee mana qorichaa istoorijii guddaa qabna turre. Achitti itti gaafatamaa ta'ees damee garaagariitti qorichaa isatu erga ture. Yeroo sanatti xiqqoo birjaajummaan miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi geggeessitoota keenya gidduutti taa'aa ture. Garuu lafa jirrutti qawwee hiikkadhaa waan jedhamu tokkotu ture. Sababa kanaafi namoonni kajajamanatti ajaja fudhachuu diduu jalqabaniiru. Maaliif waa'ee qawwee hiikkadhaa kanaan mitti hin gammanne waraanni keenya guutummaan amma kanatti dadhabee saba kana biliseensuuf gatii deemuu fi waan kanatti gatii hin gammanne ta'ee fi ajaja baay'ee irraa fudhachuu hin turreen. Amma yeroo dhufee jaalli kun dhufeeraanii yeroo inni qawwee meeshaa fe'aatii qoricha fe'aa fuudhaa deemaa geessaa dhaqaa wallaanaa warra ijoollee asoosaatti yeroo sana jajjabeen keenyaa jajjabee baay'ee qaqqaaliin asoosaa gubbaatti humna duubaa ta'anii waraana keenyaa fi akka kaayyaatti kaa'amanii daabbus gubbaa jechaadha asoosaa irraachi as. Yeroo sanaa TPLF jalaan baatee dhufte karaa Gojjam keessaa seentee asoosaadhaan asii gaditti dhufteetu jajjabee keenya. Jajjabeen kun tokkoon ishee oduu ta'e kan nama 1,000 irraa. Jajjabee kana iddoo tokkotti jajjabee 500 yeroo kana aarii kanarraan kan ka'e inni jajjabee kanaa fi ijoolleen warri miseensi buleeyyiin kun baay'ee gad baay'ee haa hundumti keenya yoo hin jaallanna ijoollee keenya ol jaallanna jaallummaa sila siin jedhe sana ishee qeeqaafuuf qeequu maaluuf sifatachiisee jaalala dhugaatachi keessa jira siin jedhe sana jaalala dhugaa walii qaba waraanni keenya gatii ta'ee fi amma gaa aariidhaan qoricha sana ofii masaa fe'atee ba'ee sokkeen maajirusitti jechaadha. Yeroo deemu bishaan daabbus gubbaatti yeroo inni dhaqee achi ga'u TPLF karaarraa fanjii awwaaltee haa ta'u meeshaa guddaatti darbatte ta'e maal akka ta'e hin beeku. Innis makiinaan isaas achuma irratti gubatan. Makiinaan dhufee deemes. Qoricha inni fudhatee deemes achirratti dhabamee hafee jechaadha dhufeeraan. Kanaaf akka inni wareegamen quba qabaan. Sorry. Egaa yeroo waan kun mudate ati immoo yeroo eesseerta? Ani yeroo sana hojii warra jirru warraan hojjechaa jira. Yeroon gabaasaaf mandii dhaqu achitti natti himan. Nayyaa dhufeeraan wareegame naan jedhan. Warra jirru itti gaafatamummaarra jirti. Kunoo gaa namoonni baay'een akkasitiin lubbuu isaanii dhabuu, inni kaan qaama isaa dhabaa. Siin akkam wanti sirra ga'ee jira? Mudannoon narra ga'ee jiraan. Mudannoon narra ga'ee nuti yeroo biyyatti ol baane biyya keessa hojjechaa ammatti turre sanatti baay'ee hubamnee turre minaan hin qabnu. Jaarsoliin keenya
isaan nu biraatii ol ba'anii jaraa wajjiniin diilii gochaa jiru. Karaa biraa wayii keenya, wayii qallaba keenya, wayii waan nu barbaachisu hundumaayyuu namni baay'inaan nu qaqqabuu hin dandeenyeen. Yeroo baay'ee uummata deemeen barsiisa siin jedheera. Nan bobbaa deemee uummata kana hin barsiifna baadiyyaarra deemnees bulchiinsuma irratti hin jiru. Gattaa'uun jaalladha, hojii hojjechuun jaalladha. Baay'een dammaqee hojjedha hojii koo, hojii dhaabaa. Isa kanaafi guyyaa tokko bobbaaneetu magaalaan isheen Ajjoo jala jirti. Achi deemneetu guyyaa 3 uummata kana barsiisaa oollee deebinee gara qeetti galaa jirra. Gara qeettitu galaa jirru beelofneerraa bishaanis midhaanis hin arganne guyyaa 3 waan tokko hangeenyarra illee ture. Karaarra baanee dhufnee karaarra deemaa jirra karaa guddaatti buunee jechaadha. Ijoolli makiinaan darbuu dhufte. Makiinaan darbuu dhufte seenaa malee ijoolleedhaan makiinaa nuu dhaabanii dadhabneerra gatii ta'ee fi waan akkasii gochuu hin jaalladhu. Garuu gaafa dadhabneerra gatii ta'e makiinaa sana seenne. Anaan gabbiinaa seeninaan jedhanii nan koodhee nan gabbiinaan jaalladhu. Shantiinaa sarara taa'uu jaalladha. Shantiinaa yaabbadhee makiinaa jaalladhu gabbiinaa. Yeroon achirra bahee tuma makiinaan tuma deemaa jiru. Laftinti dheengadda qajeeltorra darbinee ispaaltii ta'e natti mul'atenna. Lafti kun yoom ispaaltii ta'e jedheen gaafadheen. Lakkii suma duraati waan ispaaltii ta'e hin jiru naan jedhe gurbaan. Sana booddee hidhannoo guutuudhaan hin jira. Ani akka dhiiraatti hidhannoo hirrii hundi godhatu. Qabattoon koo qabattoo xiqqoo mudhii kootti hin ta'u gatii ta'ee fi qabattoo Jarmaniiti qabattoon koo. Isa kanaa fi boombii garaagaraatti 2 dugda duubatti akkasii guutuun baadhee deema. Mudhii koo kanaan hidhannoo guutuun qabadhee deema yeroo hundumaayyuu hidhannoon koo guutuu dhiccaqadhee rasaasi koos naanna'ee guutuudhaan akka dubartootaatti utuu hin taane akka warra dhiira jajjaboottan baadhee deemaan. Jabduudhas immoo yeroo sana waaqayyoo nanaa kenne. Kanaafi sana booddee maal akka ta'e hin beeku nan kufe makiinaarraa. Achi magaalaa amma lafanatti kufe sanaa na fuudhanii magaalaa bulchiinsan bulchaa jiru. Magaalaa warra jirrutti na geessanii achitti maal akka ta'e hin beekanii yeroon of barutti saxaleen ka'ee namaan taa jedhee qabaa ganteessisaa jedhanii qabanii gannateessisan maal akka ta'e tokko iyyuu hin beekan. Booddee ati adagaa makiinaa argattee makiinaarraa kuftee naan jedhanii. Achumaananii baay'ee hubamarraa kan ta'edha kuni. Mataan koo walakkaan isaa baqaqaadhaan. Mataan koo taa dhina tarsa'ee dhiigi xibitti koo keessa hin jirtu. Xibin jenne dhiigi akkamatti afaan baneefi mataan koo. Maaliif dhiigi nu keessa hin jiru jechaadha natti fakkaata waansa. Maal akka ta'e hin beeku. Achi ka'ee gara maatii na erganii gara maatii dhaqee maatii bira deemee obbolaa koo bira deemee achitti wallaanamee fayyeen deebi'ee dhufee hojiitti deebi'e. Seenaa kana sheerii waan nu gootee fi eebbifami. Egaa amma TPLF'n dhuftee waraana sii kadhaa jedhanii eddasii attam taatan isin? Ani warra jirruudhaa ka'ee gara mandiitti na waamanii nan deeme. Yeroon deemu biyyi akka hin deemnu jedhanii qophaa'een dhufne maaliin jenne dokumentiin koo baay'ee warra jirru mattafee jira. Garuu mucaan barreessaa kootii achitti hafee jira. Nan darbee nan deemee gara beegiitti deemnee baggi dhanneetu magaalaa beegiitti hin seenin beegii jala gorree ammas darbaa jedhanii hin darbine karaa qallam kanatti gorree dhanne qallam keessa baane ammas darbaa jedhanii hin darbine Dambidolloo galle. Dambidolloo dhannee achi takki teenyee gimbiitti na ramadan hojiidhaaf. Gimbiitti na ramadanii micaanii gimbii jiru bulchiinsarra kan jiru inni gara Laqamteetti darba gatii ta'ee fi ati bulchiinsarra hojjechuudhaa fi gara gimbii deemi naan jedhaniin. Dambidolloo ga'ee Dambidolloo irraatii gara gimbii dhaqeen. Gara gimbii yeroo naqu torban tokko achiin teenye micaan hojii hundumaayyuu natti dabarsee egaa hojii dhuunfadhee hojjechuudhaa fi sila yaadattala sila yeroon warra jirruurraa ka'ee dookimentoota jiran karaarraan kaafne haalli nu kee jirru immoo haalichi qawwee qabatanii hin deeminaa nuun jedhaniiru. Ammallee yeroon deemu kana meeshaa koo micaa bira kaa'ee hin deeme yeroon achi dhaqes immoo akka baay'ee dhossaadhaan na dabarsanii achi gimbii ga'uudhaaf shiguxii koo shiguxii baattee deemuu hin dandeessu qawwee baattee deemuu hin dandeessu hidhannoon koo shiguxii dhagatii ta'e shiguxii koo fudhadhee deemuu hin dandeenye dhossanii na dabarsanii achi gimbii ga'e. Gimbii garuu dhaqee micaa kanatti kennee hidhannoo koo guutummaayyuu isatti kennee qullaa kooni asii gadi bu'ee dhaqee waraqata kana karaarraa kaasuu dokumentoota jiran kana karaarraa kaasuudhaaf yeroo mannaqee achi ga'u
dhukaasi. Achi jaalolli guddaan irratti ka'e. Yeroo baay'ee waan hin dinqisiifadhu Tigireen xiqqoodha nuun jedhu turan yeroo dhageenyus yeroo nu barsiisanis. Garuu Tigireen lafa fudhatte. Yeroo sana jechaadha. Lakkuma xaaxee nurratti diriirti lafa ishee yaatee dhufte sin beeknu. Nun harka keenya qullaadha waan goonus hin qabnu. Kan jiranii warra akka koo hojiidhaaf iddoo bulchiinsaarra iddoo garaagarii jiran gatii ta'ee fi wanti nu baasu baqachuudha kanaan. Baqachuu jalqabne jechaadha. Deebitanii bosona seentan immoo eessatti baqattan? Waraanni hin jiru. Waraanni keenya already hiikkatee yeroo inni Dambidolloo dhaquugaa kan hin dhaga'e waraanni hundinuyyuu na biratti warra jirruutti gaafa ani walgahii sanarra dhaqee waraana birgedii tokkotu nu bira jira. Waraana birgedii tokko kana yeroo haasofsiisanii ajajameetti dammaqe waan jedhame wayii fakkaata tak godhee hidhannoo isaa hiikkatee xaxxalee ka'ee dhaabbatee hidhannoo keessan fudhadhaa hin deebinaa nuti jedhaniin. Irratti jechaadha. Na gaafa sanaa kadhateetu deebisee akka isaan qawwee sana deebisanii fudhatanii hidhatan isaan godheen jaalleen kun jechaadha. Nama koree gidduutti maqaa isaan harkaa badee geggeessaa waraanaatiin ajajaa waraanaati. Waraanni hin jiru jechuudha. Waraanni hin jiru. Meeshaa Yeroo sana kadhatee deebisee haasa'uu kooti malee hiikadhaa isiniin jechuu koo minedhee dhiifama gaafatee deebi'anii qawwee isaanii hidhannoo isaanii hidhatanii. Muqaan gaafa sanaa ka'ee dhaaba keenya gidduu fi waraana gidduu seeneera. Maaliif akkamittiin dadhabee waraanni kun waraana amma kana leenjifatee ammaarratee baatee deemu hiikadhaa isa jedhu rakkina ta'eera xiqqoo ishee gaaffii ta'eeraan. Kanarratti yeroon Dambidolloo dhufu egaa manaannaa turre yeroo dhufnu waraanni keenya hiikkatee kaambiitti galee jira Dambidolloo gubbaatti jechuudha. Warra mufaffacaatutu qawwee of harkaa qaqqabdi malee waraanni dhugaa hiikkatee kaambii Dambidolloo. So amma gaafa gaa ol Dhufan deebite jechaadha warri sunis akkuma kana jala naannee Dambidolloo dhaqee waraanni kunis immoo karaa ittiin cabsanii geessanii achitti geessanii hiikkachiisan qabaa jechuudha karaa biraatiin. gimbiirattee mandii dokumentoota tokko karaarra kaasuu deebite. Yeah. Kana gidduutti waraanni jalqabe. Isa booddee baqattee bosona seentanii jechuudha. Sana booddee maaltu ta'e? Bosonuma keessa turtammoo maaltu ta'e nu yaadachiisi. Dhokachaa ture gara ji'a lamaa dhokanne. Gara ji'a lamaa dhokanneetu manatti galgala gamma haadhiis wanni tattaa deemeera nan gale manatti galee yeroo micaan tokkos na duukaa turte micaan kun isheen micaasoo isaatii fira mandiidhaa qabdi. Ishee wajjin gaafuma sana manatti galle dhokannee galle namni tokko hin argine anaaf ishee malee namni tokko hin argine isheenis mana firoota isheetti hidhatte anis mana obbolaa kootiitti nan galee galgalaa dhannee rafne. Yeroon galgala dhannee rafnu numa akkas rafnu dhufanii balbala nutti godhan. Yeroo balbala nutti godhanii obboleessi koo fiigee dhufe wayyoo margi si qabachuu dhufanii jara dhufee minaan jedheen. Anis nannee maaliifi ani meeshaa koo malee duriyyuu deemus hin jaalladhu soqossuu hin jaalladhu meeshaan harkaan jiru waan tokko gochuu hin danda'u ofii kollee dhabamsiisuu hin danda'u. Seera waraanaa keetti immoo qooda diinni si qabatu ofii kee dhabamsiisedhaan bagayyuun harkaan jiraatin silaa waan hin jiru. Waaqayyo beekaa waa godha. Waaqayyo beekaadha. Annaa amma dhokachuu yaalee hin dandeenye. Kan baadhanii hunduma keenya yaasanii ala bakkee kana nu hir'isan margee hin beeknutti ijoollee anis margee hin beeku hin jedheen. Amma egaa achuma keessaati waraanuma keenya keessa kan ture gartuu fanjii. Warra fanjii sakattaan. Falaqa naan achi annatti jaal margee naan jedhan. Sila margee fudhadhee falmaa ture. Obboleessi koo immoo dafeetu anaaf namicha sawanni godhatu gidduu ulee isaa akkas qabatee na rukutuudhaaf jedhu gidduu amma nan arrabsee namtitti arrabseeni si kan na qabsiisu si hedheen namtitti jechan taane jedhee arrabseeni ishee gantuu na qabsiisa maqaa koo jaal marginaan jettu kana jaallee kee maaltu na godhe ati maaloo jedhee arrabseeni kana booddee yeroo inni obboleessa koo rukutuudhaaf jedhu obboleessi koo waa jedhee naani obboleessi koo dhiisaa jedhee kadhata. Innaa fiigeenii gaama namtitti ishee qawwee baattu Tigiree sanaanis Tigireeyyuun Tigireenotchi naannanii qawwee baadhatanii dhaabbatu oppidiyoo sanaanii anaaf si ministeeriin anaan rukutuu dandeessaa obbolaa koo garuu quba keetti buusuu hin dandeessu jedheen. Ani ministeeriin akka keetii yeessan margeedha. Garuu obbolaa koo tokko hin dandeessu tokko isaattuu quba kee buusuu hin dandeessu ankunooti animmas biran jira. Barbaadde gochuun mirga keetiin jedheen. Achi sana booddee qawwee inni oppidiyoon sun godhe qawwee natti nyaachifate na rukutuudhaaf.
Tigireen isa sanarkaa qawwee isaa rukuteetu anaan immoo fiigee dhufee murxuxxee tokko baatanii deemu. Murxuxxee kanaan askoo amma miilli nama akka garaa kotee ta'uu dadhabu kun yeroo isaan rukutameedha. Tokko makiinaarraa san kufee lammaffaa immoo rukuttaa yeroo sana rukutameedha. Dhufee cinaacha koo kana gubbaa yeroo na godhu lafee miilli koo kunii fi dhiin koo kun gargar ba'e natti fakkaata. Achi ol ka'uun na dhabee chittan kufee achitti na guutatanii dhaqanii makiinaa keenya gashan dhidheessatti nu geessanii. Dhidheessaa keessatti hidhannee waggaa tokko hidhamnee baane. Yeroo sana kan wajjin hidhamne namoonni miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'inaan jiru. Uummatuma Oromoo kan warra kaayyoo, wayii naamusaa, wayii maaliyyuu hin beekne miseensa adda bilisummaa Oromoo jedhanii uummatuma Oromoo guutummaatti hidhame. Ispeeshaali ijoolleen. Amma waraana adda bilisummaa Oromoo irraa ija isaanii kaasanii garuma Oromootti naanneffatan jechuudha. Oromoo maaxaanii hidhuu jalqaban jechuudha. Warri miseensa adda bilisummaa Oromoo fi warri haramanii hidhaman kun miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'inaan hin miliqanii yoo hafan booddee yeroo dhaga'u. Warri isaan hidhanii qabanii fidanii hidhan uummati immoo waraana ofiin jechuu barbaada maaliif akka ta'e waraana jedhamee hidhamuudhaaf hawwii qaba fakkaata ta'e waan isaanaaf hin galu. Ijoollee uummatuma kana manidhaa keessa guute kaayyoon beekan akeekan beekan naamusan qaban. Akkasitti manidhaa keessatti fidan godhan ijoollee uummataa kana mana hidhaatti naqanii. Isaan sana keessaa yeroo baay'ee rakkannu dabballeef qundaalota jedhanii addaan nu baasan. Addaan nu baasanii iddoo nu kennanii iddoo isaan nu kennanii lafuma ciiftaa sirreeffata biyyoo kana jeequmsi akkasa walitti wanni sun hin jiru amma kana. Eenyu fa'aa wajjin hidhamte nama yaadattu qabda mana hidhaa dhidheessa yeroo turte keessumaa warra qabsaa'ota. Maqaa namootaa baay'ee na irraanfadhee namooti nuti wajjin hidhamne Ilfinesh Qannoo dhuftee nutti dabalamte. Ilfinesh Qannoo sheema sirbituu jechuudha. Mokonnon Bantii hundumaa maal lakkaa'insiifisuu hin danda'u maqaa namootaa baay'inaan nan irraanfadhee waraanni keenya garuu akkuma jirutti achumatti wal argine amma qabamanii hidhaman. Warra dhuffamanii ukkaanfamanii gara Tigraayitti fudhataman akka Kamaalfaa kanarraa kan hafe warra kaan walumaa wajjin achi keessa hidhaarra turre warri dhookatanii hafan immoo jiru. Waggaa tokko hidhamta jechuudha. Keessa keessatti. Isa booddee baatanii otti dabalamuu fa'aa yaalle. Egaa nutis nagaan qabnu achi keessa yeroo teenyu. Hundumti keenya walitti dhufna yeroo hundumaa nu barsiisti Tigireen kaayyoo ishee nu barsiisti akkuma keenya isanis jarri kun sila hundeen isaanii tokkorraa dhufe gatii ta'e waa'ee kaayyoo waa'ee naamusaa waa'ee maalii tooftaan waraanaa duwwaas hin barsiisan malee siyaasaa isaanii nu barsiisu isaan maaliif akka biyya qabatanii nu barsiisu yeroo hundumaa walitti dhufnee akka barbaanne haasa'uu dandeenya. Kanaaf mari'annee akka bosonatti deebinu akka qabsootti deebinu baaneen yeroo achi baanu dhannee. Diittan galee mandiitti yeroo hin galu mandii dhaqee taa'uudhaaf utuu hin taane dhannee waraanatti dabalamuudhaaf jaallee keenya tokkotu kan gaggeessaa Kooriyaa gidduu kan ture Daabbisirra ture yeroo sana isatu jira jechuun xalaan isarraa argachaa turre yeroo achi ture. Garuu yeroo hin galu waardiyaanuma isaan rukutee horii fudhatee badee jedhanii nutti himan. Kanaaf dhannee karaa geenyee asoosaa gad darbinee naannoo sanarra naannofne nama tokkoyyuu dhabnee dhiifnee deebinee. Gali Sudaanis immoo yeroo sanatti ce'uudhaa fi nama keenya qabdee mootummaatti kennaa jirti. Diima turte jechuudha addasiitti. Kanaaf gara mandiitti deebi'uun dirqama. Mandiin ture. Mandiirraa ba'uu yaalteetta. Waraanatti dabalamuu hin dandeenya. Hin dandeenya ol deebine. Achuma taa'uu filattee moo iddoo jijjiirachuu filatte? Nan dhufee gara mandiitti ol deebi'ee dhufee ijoollee obbolaa koo biraan dhufee yeroon dhufu kottu midhaan fudhadhu jedhaniin torbaniin. Ani midhaan hin barbaadu. Obbolaa koo biraan jiraadhaa midhaan qabnaan barbaaduun jedheen. Isa immoo ciraasaa guyyatti irraa gadi butanii guyyaa guyyaan ganama kottu mallatteessi naan jedhan. Anjarayyuu ijaan arguun jaalladhu. Kan dhaqee mallatteessu bane. Ijuma kun isaan arguun jaalladhu dhaqee mallatteessu waan biraadha. Yeroon isaan arguu waan natti dhufutu jiraan. Amma gaa mallee ani qabu magaalaa sana keessaa ba'uudha. Midhaan hin barbaadu jennaan midhaan fudhadhu jennaan midhaan hin barbaadu jedhe. Kottuutii mallatteessi jiraachuma keeyyuu. Guyyaa guyyaatti. Guyyaa guyyaanii margeenii jirtee dhaqee riippoortii godha yeroo hundumaa ofii koo riippoortii godhaan. Amma malli na baasu kana kaa ol ba'uun dadhabamee gadi ba'uun dadhabameera garritti ba'uun jiru Finfinneen immoo bosona jechuudha ga'eera. Finfinnee deemuun narra jira jedheen Finfinnee deemeen. Finfinnee fira moo hiriyoota kee warra wajjin qabsoofte biraatti? Finfinnee
yeroon biyyaa ba'es taanaan baay'ee namoota wajjin walitti dhufanii firummaa kan firee hedduutu jira garuu firoota laalaa kana beekanii wal beekan hin taane umriin koo nama firaa barbaadu jechaadha. Amma kana garuu nama obbo Ndaaluu kan jedhamu kana yeroo nuti achi jirru fuudhe gatii ta'e achitti isa bareera. Haadha manaa isaa wajjin guddanne isa maqaadhaa addeen Finfinnee dhaqee isa bira deeme isa bira yeroo deemu waaqayyo isaa eebbisuu na simatanii maatiin suni torban 3 of bira na kaa'ane. Obbo Ndaaluun kuni daldalaadha. Inni hojii daldalaarra hojjeta gatii ta'ee fi guyyaa tokko sanbata guddaa galgala dhufeetu margee ani nan sodaadhe hojiin koo hojii daldalummaati saba kamiyyuu iyyuu walii galee hojjedha. Waa'een kee kun na sodaachise namoonni baay'een warri waraanni adda bilisummaa Oromoo bira buufatee bira jiran beekanii namoota qabanii mana hidhaa gashaa jiru. Isa kanaafi warra horaa jedhan kaampaanii horaa jedhan kan adda bilisummaa Oromoo dhaabee isaan kana dhaqee dhaqee isaanitti micaan akkasii na bira jirti akkamiin godha jennaani tikkeetti kunneefiitu biyyatti ishee gashinaa agaltu biyyatti tikkeetti kunnaafiiti itti himi gaafa facaasaa ganama sa'aatii 5 gubbaatti makiinaadhaan dhufee mana keetii ishee fuudhee dirree xiyyaaraatti ishee buusaa biyyatti deebitee agaltu siin jedhanii. An kana caalaa waan godhuun qabu inni waan dhugaa hojjete karaadha sima torban 3 iyyuu waan na kaa'uuf hin qabu maaliif uummataa sodaa qabu yeroo sana baay'een sodaatu namoonni baay'een fiiganii nu baqatu mana isaanii ganu gashuumini Yesuus yeroo sana nu ilaalte akka wanni nu wajeeffata uummatuma nu jaallatu fiigee nu baqatu nama baay'ee duubaan ilaalaa turan warra durri nu firaa nu maaloodhaan nu jedhanii dudda duubaan ilaalee taazzabaan immoo nama gabbarroo fiiganii nu baqatuun. Inni garuu torban 3 mana isaa keessa kaa'ee sana booddee warri horaa kun tikkeetti kutanii biyyatti nagashuudhaaf yeroo isaan yaalan ni gaafa dafinoo ganama ka'ee galgala akkas jedheera. Ganama kana ka'ee hojii isaaf deemeen. Yeroo hojii isaaf deemutti haadha manaa isaa jiran hiriyaadha. Ijoollee mana kee jiran guuttataa isheenis mana keessa jirti ijoollee obboleettii isaati ijoollee obbo Barraa kan jennu mana sana keessa ijoollee kanaa wajjin baay'ee walii galla baay'ee wal jaallanna. Amma gaa micaa obbo Barraa kana naa laattee ganama baanee gara karaatti baanee dhaqeen nama barbaadda jedhee. Ani ijoollee manaati mana ta'a malee gadi ba'ee waan tokko hin argine dureeyyuu. Achitti yeroo deemnu akkuma manaa baanee dhanne karaa lafa 6 kiilootti akka gadi bu'an Goorgisii lafa jedhan san. Yeroo dhannee achi geenyu manni isaanii naannoo sanaadha. Wajjinidhaa keessa turre nama iddoo gurguddaarra jiranitti hin ba'e. Achitti nawwaamee hin dhufee walitti gaggabnee wal dubbisnee maal jennee sargachuu gootti baay'een gammadee ittan dubbadheen irra maqaa isaarraan fadheera egaa. Ittan dubbadhe waan akkasii na mudatee jira. Anjara kanas hin beeku warra tikkeettii naa kutan kana. Qooda tikkeettii naa kutanii eessaatti maaliif dhufte jedhaniitu na gaafatanii gaarii ture jennaan baay'ee gaddee baay'ee haarii jaras beeka jarreenyoon akka ta'anis beekaa. Baay'ee naajjinaa sa'ee kana naan jechuun barbaade baay'ee gaddee gatii ta'ee fi maaliif dhugaa dhokataa jira lafa waan dhugaa baay'ee dhokata gatii. Isa kanaafi ilfeetti amma maal goona reennaan ilfee mudhabee ilfee telefoona isheen naa laattee dhufte yeroo isheen mana hidhaatti naa laatte amma hojjetuun jedheen telefoona ilfee namootatti bilbilee amma dhiyaan argatee telefoona ilfeetti naa bilbile. Telefoona ilfeetti yeroo bilbiluu ilfeenii na dubbistee maal jette egaa. Deebii siin jette. Moosi biras keessa. Dhaqiitii ajajamii jara kana ani nan beeka isaanii yeroo dhuftu wajjin naasofsiifna kana gochuun isaan irraan turre maaliif akka isaan kana godhan hin beeku. Dhaqiitii biyya dhaqiitii manatti galiitii deebii kottu yeroo dhuftu manatu baas isteeshiniitti si fudhatanaan jette. Anis immoo nan deemee mana ga'ee silumayyuu waraqatoota fuudhuudhaaf deddeemu kun ammayyuu sammuu koo kee maaliif harka diinaa keetti yoo dhaqee waan hundinuu galee fi haa ta'uyyuu malee namarratti rakkina geessisuu danda'a kan jedhu yaada koo keessa tureera. Achumaan dhaqee waan sirreessuu narra hir'isuu sirreesseen deebi'ee yeroo dhufu ilfee waaqayyo ishee eebbisuu akkuma jettee eerpoortiitti eeggatte. Nasimatti silaa waaqayyo yeroo waan tokko godhu waa tokko godhaa ilfee anumaaf jedhee jireenya narra jiraadhu kanaaf jedhee ilfee waaqayyo mana hidhaa ishee fide. Mana hidhaa sana keessa wal barre eenyummaa walis barree walis jaallanne yaadi keenyas waliif ta'e. Sababa kanaa malee ilfee wajjin firummaa kan biraa hin qabnu. Amma Finfinnee keessa gaafa jiraattan ilfee wajjin miindaa qabdu moo maaliin jiraattu?
Maan inkaamiin keessan source of inkaamiin keessan? Inkaamiin keenya ilfee marraa dhufa. Okay. Isaan tashan iyyuu hin qabu. Ana duwwaa immoo miti anatu addaan bahee ishee bira jiraata. Ijoolleen dhiiraas jiru. Warri mana ishee jiraannu. Bakkee kana kan jooran ijoolleen adda bilisummaa Oromoo waan nyaatan waan dhugan kan hin qabne guyyaa 2-3 oolanii guyyaa tokko dhufanii ishee biraa nyaata nyaatanii deebi'u. Manni ishee yeroo hundumaa keessummaadha. Garuu nuti akkaataa nuti jiraannu uummati midhaan fidaa. Inni kaan kasala fidaa. Inni kaan dhadhaa fidaa. Waanuma qabu kana nuu fidadha uummati. Ilfeedhaaf fidu gaa nun beekan. Ilfeen immoo nun qallabdi wanta sanaan uummata waraana adda bilisummaa Oromoo qallabdiin. Atoo kanaan giddu jalatti immoo hojii garaagarii baqqaleefaa kana ta'anii waaqshunfaa ta'anii tasfaayefaa maqaa namicha tokko maqaa isaa irraanfadhee nama 2 maqaa isaa irraanfadhe. Nama kana ta'anii achoo mana sana keessatti gadaa baandii mana kifilii tokkittii sana keessa iddoo hirribaa fi iddoo taa'umsaati. Ishee keessatti gadaa baandii kan jedhu qindeeffama. Mana ilfeetti sagalee shaakalu ijoolleen dhufanii mana umarsa lamaanitti immoo meeshaa qaban immoo akka kanaa dhaqanii meeshaadhaan taphatanii shaakalu ijoollee leenjisuu jalqaban sirbaa fi baandiin kun bahee sirbuu jalqaba. Yeroo baandiin kun bahee sirbuu jalqabu baandiin kun galii gashaa galii baandiin kun gashuunis nuti ittiin qallabamaa ijoollee ishee fi nuti ittiin qallabdii mana kiraayii kaffaltii akka itti nu jiraachiftiin. Waan ajaa'ibaati. Isin nama waraana qabsoo keessa ture barachaa turedha. Akkam Finfinnee keessaa karaan barbaaddanne gara waraanaatti dabalate? Finfinnee keessaa yaa karaa barbaadeera. Karaa barbaadaan ture. Atuma achi keessa jirru ijoollee baay'ee faan nu biraa dhabame mana keenya keessaa galgala nu wajjin turanii Mokonnon Bantii kan jedhamu Micaamboo. Hundumaa kabaa kan jedhamu mana keenya turanii mana keenyaa baaneetu maaliif sikiriitii nurra kaa'anii jiru gatii ta'e jara kana dhabamsiisaniiru manuma keenya kee gadi baane sababa kanaatu oollannaa guddaa qabna. Animmoo yeroo hundumaa gara dhaabaa kanaatti saba koof loluudhaaf waan biraa jireenya natti mul'atu yoon isaaf qabsaa'e waan natti jireenya natti faan yoon naneeruma jedhes yoon maal jedhes danda'a nama fayyaa qabu gatiin ta'e garuu sun sammuu mul'ata koo keessa hin jiru. Kanaafiyyuu dandeema dheetu hin jiru ijoolleen 3 yuunivarsiitii irraa dhufanii fudhanii deemuudhaaf anaan fudhanii deemuudhaaf gusaan dhufanii mana keenya gaanii amma hidheen amma qabamee dhukkubsadhee mana hospitaalaa seene. Ijoolleen kun egaa already mana barumsaa irraa ba'anii dhufanii taa'anii na eeguu hin dandeenye na dhiisanii deeman. Yeroo isaan na dhiisanii deemanii gaama carraa kan biraa eeggachuun narreera malee wanni biraa hin qabu. Amma carraa fayyee galee mana hospitaalaa irraa mana turee carraa kan biraa amma eeggadhutti wanni achiiti namoonni deebi'anii dhufanii ijoolleen kun hin dhabaman dhumamanii ijoolleen kun sadanuyyuu karaatti ajjeefamanii nuun jedhanii egaa du'a ijoollee sanaa isaan baga du'an jechuu qotuu hin taane aanaan waaqayyo garuu siistemii hojjeteetu namni fayyaa amma mana dhukkubfachiisee hospitaala nagashee ijoollee sana na bira darbanii deemanii isaan feen kun. Sababaan waaqayyo ammasii du'arraa si oolchee jechuudha. Akkam Finfinnee keessaa ba'uudhaaf yaalii gooteetta biyya biraatti jechuu kooti. Yeroo jaalle ibsaa guutamaafaa dhufan biyya yeroo tokko yeroo erga ba'anii deemaanfa ba'aniitu deebi'anii waan isaan mari'achuudhaaf dhufan illee hin beeku Tigree jindiilii gochuudhaaf dhufan warra TPLF wajjin yeroo sanaa qabanii hidhan jara kana. Xiyyaaruma isaan dhufanii bu'anii jara qabanii mana hidhaatti gashan. Innaan hiriira nagaa baana. Hiriira nagaa baanee gadhiisaa jara kana inni eeyyinaan. Atuma keessannuu gaaf tokko kaatee wareertee TPLF'n namoota keenya baay'ee qabdee mana hidhaatti gashitee isaan sana keessaa ilfeen tokko turte gaa. Galii keenyaa ilfee ture. Ilfeen mana hidhaa seente. Madda galii keessanii. Galii keenya mana hidhaa seente. Inni amma gaa rifaasu guddaa jira ijoollee xiqqoo 2 dhiiftee hidhamte. Ijoollee iddoo yeroo isheen jirtu jiraanne yeroo isheen mana hidhaa seentummoo ijoollee kana dhiifnee deemuu hin dandeenyu. Nuti gara nama 5tu nuti mana ishee keessa kan jirru ishee biratti kan teenyu. Namoonni warra kana alarraa dhufanii deebi'anii galu. Ijoollee kana mana barumsaatti geessina mana barumsaatti fuuna ijoolleen baay'ee gineenaa hoggaa ijoolleen xixiqqoodha. Ciruma isheetu mana hidhaatti fudhanii darbu gara iddoo tokkotti fudhanii darbanii dhaqanii ciruma ishee hin galtee inneetu eenyu dhaqanii mataarraa jedhan dhagaadhaan. Yeroo ilfee mataa dhagaadhaan ramadaadha yeroo sana.
Achitti baay'ee aarree waan goonas wallaallee humna hin qabnu. Ana baay'ee of jibbee jiru gaaf tokko warri dhufanii nu dubbisu yeroo sana gaa uummati Oromoo waaqayyo isaan haa eebbisu. Ijoollee kana baay'ee nu harkatti qaban. Minaan akkuma yeroo ilfeen jirtu caalaatti iyyuu nu fidan. Ijoollee caalaatti nu gargaaranii lukaaf tarii gochuu jala. Amma nutis gaa ijoolleettis wanni goonaa ijoolleen tokko nu dubbisuu dhufanii taa'anii haasa'u. Taa'anii haasa'u wayii biyya alaa haasa'u akkatti karaa deemanii biyya alaa taa'anii dhaggeeffadha yeroo sana baay'ee haasa'u nama dhaggeeffadha malee. Naani ijoollee biyya kana keessaa bahuun hin danda'amaa jedheen gaafadheen. Inni tokko yaadaan qabateetu bahuu barbaadde naan jedheen. Hin danda'ama taanaan an karaa mattiin biyya kana keessaa bahu argameen naannaan ba'an jedheen. Bahuu barbaaddeen naan immoo rakkina maal qabaree ani si geesseen deebi'aa naan jedheen. Bicaan kun bicaa Arsiiti. Yeroo baay'ee immoo riippoortii fidaanii dhaabaa fi baqqalee fa'aa gidduu hojii hojjeta. Hojii dhaabaa hojjetta akkamitti nageessitaan jedheen rakkina hin qabu. Anoo jiru yoo achi dhaqeen galee achi dhaqee achi taa'uu hin barbaadu garuu si geessee lafatti barbaadde sanaan si ga'ee namatti si kennee deebi'ee dhufuu hin danda'anii jedheen. Maqaa isaa yaadatta nama kana tarii yoo sagantaa kana argee dhaggeeffatee fi. Maqaan qabsoo isaa Magarsaadha. Amiin jedhama micaa Arsiiti. Maqaan qabsoo isaatii garuu Magarsaadha. Magarsaadha. Yeroon Jibuutitti illee argeera. Jibuutitti yeroo baqqaleen dhufe Jibuutitti sassimateen yeroo baqattummaaf ba'aa jirru moo jechaadha mamma. Lubbuudhaan jira jechuudha. Lubbuudhaan. Amma kana garuu waan hin dhaga'u dadhabeera jechuun dhagaa. Dhiyoo kana natti maa turte ilfeen baganii dadhabe waaqshiin baa. Magarsaan. Magarsaa hin dadhabetti natti maa turte yoo jiraate gaariidha garuu akkeetti dhaga'eera. Sorry. So amma karaatti baatu argattee jechuudha. Karaan argate. So ammaati nama qabsaa'aa turedha. Nama TPLF hin qabdee hidhaa turteedha dararaa turteedha. Ba'uun ulfaatu Itoophiyaa keessa. Paaspoortii qabdaa. Dokumentii qabdaa. Dokumentii ittiin baatu jechuudha biyya. Egaa kanarratti ani waan tokkoyyuu waan hin beeku hin qabu ture ba'uu innaan ba'u masa jedhamtu waan beekan malee akkaataatti ba'amu hin beeku. Inni garuu siisteemii waan hundumaa beeka Magarsaanii maalnaan jedheeni waraqaa kijibaa waraqaa nikaa baafannaa jedheeni. Waraqaa kijibaa waraqaa nikaa baafanna jedheeni waraqaa kana baafannaa waraqaa kana dhannee baafannee ammas waraqaa ittiin karaa kanarra deemnu waraqaa gosa lama nuu baasise tokko nikaadha tokko immoo waan isaan beeku kamtaawqaa wayyaa ta'uu hin beeku waan isaan nuu baasise. Maali nikaan mee dhaggeeffattoonni keenya hin beekan yoo ta'e nikaan maali? Nika biyya Arabaa yeroo dhattu dubartiin abbaa manaa hin qabne yeroo sanatti biyya Arabaa seenuu hin dandeessu. So waraqaa irraa gaa'ilaa jechuudha. Naa kanaafi anamma waraqata koo sanarratti egan akkas ta'e booddee akkaataa maqaan koo Fooziyaa jedhamee ba'e. Yeroo sana. Fooziyaa saniin jedhama. Maqaa jijjiiratte. Margee mini gamaalee fi biyya musliimaan dhaqaa ergatii ta'ee fi margeedhaan deemuu hin danda'u. Ani musliimaa amantiin koos akkasittiin amantiin koo musliima jedhameen qophaa'a. Maqichas Magarsaa mannaa baasee na shaakalsiisaa maqaan koo akkasittiin Magarsaan egaa abbaa manaa koo ta'eeti maaliif forjidii hojjechaa irra kana geessee deebi'uudhaa fi siisteemii akkatti malee galuu hin dandeessu jedhameera. Biyya Arabaa dhaquu hin danda'amu jedhameera. Waraqaa sana hundumaa asallaa deemnee sakaan asallaatii baafannee namoota beeku gara isaatti bira dhaqee namoota sakaan immoo wanni deemnee Arsii deemnee baafanne waraqaa kana iddoo lama dhannee baafanne waraqaa kana gaa'isatu beeka waan isaas beeka lafa dhaquu isaa beeka waan godhusi achi dhufnee mana geenye manarraa immoo deemnee karaa qabannee jechuudha biyyaa buu jalqabne gaama dhaqee ilfeetti simee ilfeetti nagaa dhaamee ilfeen yeroo sana gara magaalaatti achi addeebiteetti gara mana jalaatti meebi gadhiisu jedhamus yaadamaa irra jira. Hundumaa waan gochuun irra godheen dhiisee karaatti jedhee jechaadha. Deemnee dhannee karaa kana jalqabnee Harar Jijjigaa keessa goggoraadhuma deemnee biyya Somaaliyaa galle. Dokumentiin nikaa waan qabduu fi musliimaa Somaaliyaa galuu dandeesse jechuudha sana. Qamisii uffadhee. Bakka of dhositee madeemte. Fuulli koo xiqqoo tokko bakkee kanatti ija koo funyaan godhu waan mul'ata afaan koo hidhaa iji koo hidhaadha. Akkasittiin hin deemaani. Eenyu tokko margee ta'uu koo hin beeku nama biraan fakkaadhaan. Jijjigaa yeroo geenyu mudannoo tokkotti na mudate. Magarsaan afaan waan baay'ina shaakalsiiseera waan jechoota jedhamu jechoota jarri yeroo biyya Islaamaa seennu kana sodaatan inni shaakalsiiseera.
Gaafa dhannee jijjigaa seennu jijjigaatti nutti dhiyee aduun buluutu nurra jiraata. Yeroo bullu kanatti namichi tokko dhufeetu nurraa deemuu didee nutti naddeebi'a. Innaan warra amantiidhaaf lolantu jira naan jedhe. Biyya kana keessaa warra amantiidhaaf lolantu jira. Of eeggadhu. Naasayinii haasaa baay'ee naasayinii haasaan kee yeroo taasiftu akkati ijoollee dhiyaa ta'e loqodi kee hin beekama gatii ta'ee fi namni gama namni kun si qorachuudhaaf sitti dhufaa jira hin dubbatinii naan jedheen. Nanni mana nyaataa keessa ol seennee gaama galgala rafuudhaaf jenna galgala buluudhaaf jenna gaama bultiidhaaf dhannee qabanna mana sana jechaadha. Yeroon dhannee ol gallu qalaqadee nu duukaa dhufee ol galee qabadee taa'ee lafa nyaata jennee taa'aa. Dhufee taa'ee anaan naasofsiisuu barbaada. Eenyu maqaan kee Fooziyaa. Dubbii kan biraan dubbadhu. Kolfin jiru xabiisin jiru callu. Maali naasoftu? Loqoda kee baruu barbaada. Nama afaan hin beekne fudhattee deemaa jirta abbooti. Maal nama kamiijiin deemaa jirta? Maaliif dafee beekama afaan loqodi koo akka warra dhiyaatee gatii ta'eef. Ammaa inni hoteela naa qabee siree naa qabee naa fi iddoo ciisichaa mana sana keessaa yoo rakkinni sitti dhufe jedhee yoo rakkinni dhufe maxariyaa wayii godhan isheen itti agarsiisee deemeen an kanaan duras hoteela bulee gatiin hin beeknee fi wayii hoteelaa hin beeku. Akkuma inni jedhee namichi halkan dhufee balbala ganatti godha akkamitti akka inni ruumii koo argatee hin beeku. Ani kennee ka'ee waan hin qabaddu wallaalee mana kana keessa olii gad deema. Magarsaan hiriyoota isaa deemeera. Ani mana kana keessa hin jiru. Achi naannee ol naanneen akkani waan nama garsaan naan jedhu sun yaadadheeni pireesii godhe wanta san. Yeroo wanta itti diimtu san dhaqee pireesii godhu tan achi jalqabde wanta ittiin. Cuma siikiritii warra mana sana eegan immoo jiru fiiganii dhufan. Yeroo isaan fiiganii dhufanii adda fiigee bee namni kun. Amma dhufanii naa subsisanii iddoo si jijjiirraa jedhanii nanee naa jijjiirraan jedhee kutaa hirribaa naa jijjiiranii baqqaleettiitti bilbilan ta'e maal akka ta'e hin beeku. Ta'e maal akka ta'e hin beeku baqqaleen jedha Magarsaatti. Sana booddee yeroo raftu bari'u ganama barii nufi Magarsaan dhufe itti wanii akkuma jedhe si godhe miti namtichi naan jedheeni lafa lammaffaatti na dabarsanii dhufeera. Dhufee naani atu ani iyyuu hin damma atuun kan itti ka'ini jarri itti ka'anii. Naa akkasitti waaqayyo achi qixa sanas waaqayyo akka itti lubbuu koo dabarse. Jaabaadha. Qarqaruma du'aarraatii waaqayyo si hambisaa fidee addanaa si ga'e maqaa waaqayyoo ulfaatu.